kana gochuu baannaan badii dhufa. Aadaa keenya miidhagaa sana inni kaan akka inni nuu baru agarsiisuudhaaf kan waggaan aadaa keenya kan irreechas haa ta'u maal kan nuti kabaju malee seerri nurratti kutamee miti. Wattaadara tokkotu jeneraal tokko bira deema. Mana isaa gaafachuu gaafa deemu manni jeneraala sanaa niishaaniin baay'ee warqiin baay'ee mana keessatti guutee jira. Wattaadarri kun hin hawwaa akkaataa kamiin badhaasa amma kana argachuu dandeesse akka kee kana badhaafamuun barbaadaa jedhaan na gorsi karaa natti agarsiisi gorsa kee dhaggeeffadheen karaa kee irra deemeen akka kee kanatti badhaafamuun barbaadaa jedhaan. Jeneraalis bishaan burcuqqoo tokko keessa guuteetu bishaan kana qabadhuuti tabba gama sana jiru naanna'e kottuu amma adeemtee deebitutti bishaan xiqqoo tokko asirraa buutee jennaan karaa irratti namoonni snaayiparii qabatanii si eeggatan jiru si dhahanii si ajjeesuudha. Bishaan guuteera xiqqoon tokko irraa bu'uun qabdu osoo hin bu'in deemi naanna'e kottuudhaan buunaan garuu si dhabamsiisuudhaan. Namichi kun gorsa kana fudhateetu bishaan guutuu qabateetu suuteechaa deemaa naannee deebi'ee dhufa. Gaafa deebi'ee dhufuu jeneraal bira ga'u bishaan kun waan tokko hin taane. Jeneraalichi gaaffii gaafata. Akkuma karaa jalqabdeen karaa mirgaatiin dooroonni babbareedduu wayii sirba sirbaa turte agartee taa'eedhaan wattaaddarris hin agarreen waan tokkoyyuu eessatteedhaan hin agarree tabba sana jala immoo namoonni wayii eeboo baatanii sitti darbachuuf dhaabbatanii turanii agartee taa'eedhaan anuun agarreedhaan achii gaafa deebitu karaa bitaa namoonni lama waltumaa turanii agartee taa'eedhaan hin agarreedhe akkamitti ennaan an ijji koo bishaan kanarraa hin kaane bishaan kun xiqqoo buutee ennaan hin duuta waan naan jetteef bishaan duwwaa laalaan bitaa mirga hin laallee achi ga'e amman deebi'utti xiyyeeffannaan koo ilaalchi koo adeemsi koo sammuun koo qalbiin koo lapheen koo guutuu bishaan kan akka isheen hin buune eeggachuu duwwaa xiyyeeffateedha. Namichis gorsi koo kana jedha xiyyeeffannaa mul'ata kee irratti ija kee mul'ata kee irratti keesseennaan bitaa mirga laalin bitaa mirga olaalte mul'anni kee sun hin badaa bitaa mirga olaalte karoora kee sun hin badaa galmaan ga'uu hin dandeessu mul'ata qabatte sana qabatte ijji kee lapheen kee sammuun kee guutuu irratti ta'eennaan fiixaan ba'uu hin dandeessaa na caalaa badhaafamuu dandeessaa jedha. Ayyaanni irreechaa ayyaana Oromooti. Aadaa Oromooti. Nuti aadaa keenya haa kabajnu kan jennu balleessuuf otoo hin ta'in aadaa keenya dhokate bakkeetti haa baasnuudhaaf. Aadaan keenya aadaa miidhagaadha. Aadaa gaarii qabna yoo jennu kan nuti ofiin himannu duwwaa otoo hin ta'in maaliif aadaadhuma kanayyuu kabajuun kan nu barbaachise waan seerri dirqama kabajaa nuun jedhuuf waan murtiin addaan nurratti murtaa'ee dirqama nu dirqisiisuuf miti. Aadaa keenya miidhagaa sana inni kaan akka inni nuu baru agarsiisuudhaaf kan waggaan aadaa keenya kan irreechas haa ta'u maal kan nuti kabaju malee seerri nurratti kutamee miti nurratti muramee miti. Aadaa keenya bakkeetti baasne yoo kabaju inni kaan akka nuu baruuf hanga ta'etti miidhagina isaa agarsiisuun barbaachisaadha. Gaarummaa nuti qabna jennee dubbannu sana dhugumaan gaarii goonee agarsiisuun barbaachisaadha. Irreecha duwwaaf otoo hin ta'in kaaduma keenya nuti waltajjiitti baasnee agarsiisnu kamirrattiyyuu yoo gaarummaa san agarsiisnu ta'e kabajuun isaa nutti hafeetu gaariidha. Isatu nuu filatama.
Ayyaanni irreechaa ayyaana Oromoo ayyaana miidhagaa hanquu wayituu hin qabne. Kanaan dura sababa adda addaatiin ayyaana irreechaa kanarratti rakkoon garaagaraa mudatanii jiru. Waan hundi keenya itti qaanfanne, waan hundi keenya itti gaddine, godaannisa hunda keenya keessaa iyyuu hin banne irreecha irratti nu mudateera. Seenaan sana yoomiyyuu hin dagatu. Haa ta'uuti garuu bara baraan nuti rakkoo wajjin jiraachuu nurra hin jiraatu. Rakkina keenya irraa waan barannu qabna. Rakkinni keenya waan nutti agarsiisu qaba. Kan rakkina wajjiniin waliin bara baraaf jiraatu rakkataa duwwaadha. Nuti immoo warra rakkinaaf fala laachuu danda'u, fala barbaaddachuu danda'u malee warra rakkina waliin bara baraaf bu'aa jiraatu jedheen amanu. Irreechi ayyaana keenya, ayyaana Oromoo miidhagaa argatee dhugumaan miidhagaa goone kabajuun nurra jiraata. Godaannisni kanaan dura irreecha irratti nu mudataa ture haa dhaabbatu, nurraa dhaabbachuu qaba. Eenyu olitti Oromoo miidhe malee eenyu nu hin miine, hin nu miidhe toon ta'in warri kaan aadaa itti kolfamu, aadaa itti qaaneffatamu godhanii nu laalan malee nun fayyadu, nuun nu miidhe. Eenyu isaa balleessu, eenyu isaa tolchu nuun nu miidhe. Wanti taateewwan irreecha irratti ta'aa turan ammaan booda sana seenaa godhuutu nurra jiraata jedheen amana. Seenaa godhuu qabu. Aadaa miidhagaa qabna, aadaa keenya miidhagaa sana waltajjii irratti agarsiisuudha. Isatu nu fayyada. Isatu addunyaa fuulduratti hawwatamaa miidhagaa nu taasisa, kabajamaa nu taasisa saba kana waan ta'eef. Kanaafuu irreechi keenya baranaa ummanni keenya karaa adda addaa tokkummaan inni qalbii walii hiruu, yaada walii hiruu, gurra walii hiruu jalqabe kun irreecha irrattis mul'achuu qaba jennee yaadna. Irreechi kun ayyaanni irreecha ayyaana mootummaa miti. Ayyaana ummata kanaati, saba kanaati. Kanaafiyyuu ummanni kun yookiin sabni kun akkaataa aadaa isaatiin ayyaana kana kabajachuu qaba. Sanaaf waan gargaaruu qabu duwwaa gargaara malee kana keessatti qooda fudhate yookiin abbaa ayyaana kanaa ta'e kabajuun irra hin jiraatu. Yoo kana ta'e aadaa balleessuudha. Aadaa maleedha kun mataan isaayyuu. Aadaan wahii kamiiniyyuu wal makachuun irra hin jiraatu. Ayyaana kana akkamitti kabajna nuti? Akkuma gaafa ximqataa taabonni ba'ee uummanni walitti bahee kabajatu. Uummanni amantaa kiristaanaa kabajatu. Akkuma guyyaa gaafa iidaa maalis ta'e masgidatti ba'ee isteediyeemitti ba'ee itti kabajatu. Gargaarsi mootummaan godhuufi akkasumattidha irreechis kan abbaan seeraa gaafa ximqataa sana abbaan ayyaana sana kan qajeelchu eenyu? Qeesii sana abbaan isa jechuudha. Gaafa iida sanaas waa hunda seera sana guutee kan qajeelchu sheeka sana yookiin imaama sana. Akkuma sana ayyaanni irreechaa Bishooftuu irrattis haa ta'u iddoo adda addaatti kabajamu abbaa qaba. Abbaan aadaa sun jira, abbaan malkaa sun jira. Abbaa malkaa sanatu qajeesha. Eenyuyyuu miti. Abbaa gadaa waan ta'eef, hoogganaa mootummaa waan ta'eef, eenyu waan ta'eef kana godhuu hin danda'u. Aadaatu dirqisiisa. Abbaa malkaa sanatu irreecha Bishooftuu irrattis haa ta'u Horar Sadee irratti iddoo kaanittis gaggeeffamu abbaa malkaa sanatu gaggeeffata. Kana keessa namni kamiyyuu harka fudhachuu qabaate itti amana. Itti amanna nuti. Isatu qajeelcha malee eenyuyyuu kana keessa galee qajeelchuun irra hin jiraatu. Inni lammaffaa iddoon kun iddootti aadaan mul'atu malee calaqqeen kamiyyuu aada malee ta'an aadaa kana waliin qaban iddoo kanatti akkan taane gahee guddaa abbootii aadaa kana hoogganan qajeelchan abbootii malkaa kanaatu hojjetaa jira. Sanaaf mootummaan akka deeggarsaatti waan deeggaruu qaba. Deeggaraa jirra. Sana bira darbee ayyaana kana abbummaadhaan kan gaggeeffatu abbaa malkaa kanaati. Aadaan kun irruma caalaa akka miidhagu, akka hin banne, akka hin summoofne godhuudhaaf dirqamni guddaan uummata keenya irra jira. Eenyurrayyuu miti. Abbummaa fudhachuu kan qabu mootummaa miti uummata kana. Uummata kana abbaa malkaa duwwaas miti. Nama hunda tokkoon nama
ayyaana kana kabajachuu dhufu hundi abbummaa fudhachuutu irra jiraata. Itti gaafatamummaa fudhachuutu irra jiraata. Dhaamsiin ani qabu maali? Anatu achi keessatti miidhaga ayyaanni kun yoo miidhage. Tokkoon Oromoota achi keessatti miidhaga. Yoo badee'u tokkoon ana dabalatee hunda keenyatu keessatti gurraacha'a. Aadaa kooti anaaf waan ta'eef. Aadaa hunda keenyaati waan ta'eef. Aadaan keenya akka gurraacha'uun barbaadna hawwii akkasiin qabu. Aadaa miidhagaa arga qabaanne kan miidhagsuu qabu nuti onu nama miti kan nu miidhagsu. Seena haa goonu kan jennu waan addaa hojjennee miti walii gallee qalbii walii laachuu jalqabne amma laphee walii laachuu jalqabne gurra walii laachuu jalqabne walii laanne dhugumaan warra wal dhageenye dhugumaan warra waliin mari'anne waan waliin mari'anne waadaa walii galle hojjenne waliin etoon ta'in kaanillee warra agarsiisuu dandeenye godhuudhaaf barana irreechi keenya irree keenya irreechi keenya tokkummaa keenya irreechi keenya mallattoo keenya jenneetu nagaan irreecha keenya kana dhugumaan irreechi keenya irree keenya iddootti irree keenya iddootti tokkummaa keenya agarsiisnu iddootti miidhagina keenya agarsiisnu goone haa kabajnuudha. Yoo isa goone faayidaa lama sadii guddaa arganna. Uummata bal'aa Oromootiifis aadaan akkasii kun babal'achuu qaba. Bakka aadaa fi seenaa agarsiisuu, bakka misoomaatti misooma agarsiisuu, bakka yaadni garaagaraatti burqee immoo yaadaan wal falman yaadaan falmuu danda'u. Burqaan irreechaa nagaadha, tokkummaadha, waaqa galteeffachuudha. Kun immoo aadaa guddaa ta'uusaa Oromootaaf duwwaa osoo hin ta'in sabaaf sablammii biyya keenya jiraatan hundaaf ergaa guddaa dabarsee jira. Akka abdii kootti gara fuulduraa sabaaf sablammiin aadaa kana ilaaluudhaaf aadaa kanarraa qoodachuuf barachuuf dhufaniin wajjin kabaju. Aadaan kun nagaadhaan dhumuunsaa baramaa gaafa deemu abbaa aadaa sanaaf duwwaa osoo hin ta'in namoonni baay'ee ayyaana akkasiirraa barachaa qoodachaa akka deemaniif carraa waan uumuuf namoota biyya keenyaaf duwwaa osoo hin ta'in namoonni biyya alaas namoonni lakkoofsi isaanii baay'ee guddaa ta'e al tokko ba'anii ayyaana kabajan kan ilaalu fedhii qabu. Ayyaana kanas kana booddees ayyaana kabajnu irratti ayyaanni keenya aadaa keenya seenaa keenya eenyummaa keenya oromummaa keenya addunyaaf kan beeksisu karaa nagaatiin jalqabni karaa nagaatiin kan dhumatu akka ta'uuf amala wal dhaggeeffachuu kunis babal'atee guddachuu qaba. Dargaggummaan jeequu duwwaa miti dargaggummaan misooma fiduudha dargaggummaan mo'uudha dargaggummaan caaluudha dargaggummaan qaramuudha. Kun immoo tooftaa ofii qabaatee deemuu akka danda'uuf wal dhaggeeffachuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef aadama keenya waan ta'eef ayyaanni keenya amaluma kanaan haaluma kanaan gara fuulduraas bifa gaarii ta'een akka kabajamu abdii guddaa qabna. Galatoomaa.